Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya lafti ganama hawwittiin egaa ganama buna danfisti yeroo hundumayyuu buna ana malee namni tokkoyyuu hin qabatini jetti hawwittiin. Egaan ganama kana ammanani ciree hojjedhutti ishiin immoo buna danfisti buna keessaa guuraa jirti. Hawwi akkam bulte? Nagaa galata Waaqaa hirribni akkami? Dhugaa jedhe. Amma maal hojjechaa jirta? Ol jedhee natti haasa'e kaal tokko. Maal hojjechaa jirta amma? Waaw! Bakka amma harka kee dhiqatte miti? Bakka taa'e miicuu jalqabe buna kee. Anis egaa daawwattoota keenya ciree ganamaa qopheessaa jira. Ishiin immoo buna danfisaa jirti. Buna ganama namni tokko ganama dhiisatitti guyyaa yoo akka tasaa keessummaa wayii dhufee itti ulfaata jedhu malee naan sarmitu. Kanaaf egaa buna danfisaa jirti ganamaani. Yeroo hundumaa buna ishiitu naa danfisaa. Hojii bunaa kana baay'ee bartee hawwi buna danfisuu baay'ee jaalatta miti? Baay'ee jaalatta miti? Hojii kamuyyuu numa jaalatta garuu irra caalatti buna danfisuu jaalatta jechuudha. Ani immoo qashtiin keessanii ciree ambaashaa gochaa jira. Argitanii hin argine ambaashaa gochaa jira. Egaa yeroo darbe isinitti agarsiiseera galanni waaqaffaa ta'uu amma manatti hojjedha. Yeroo baay'ee jechuudha kushiinaa keessatti rakkataa ture. Anis kun ambaashaa kiyya tolchaa jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa nu wajjin tura. Lafti lafa ganamaati. Hojii jalqabnee jirra ani hawwiini. Ganamaan kichinii keessaa guddi yoo jenne malee hin ta'u qorsiidha lafti ganamaa. Isiniin jedha daawwattoota keenya. Kunoo buna ishee haala kana fakkaatuun akaa'aa jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo qaxalee mucayyoo baay'ee hojii dandeessu hojii jaalattuudha hawwiini. Egaa isiniif kan akkanaa kennu warri immoo isinii kennee lafaa qabdanii hojii hojjechiisaa ijoollee homaa rakkoo hin qabu yoo hojii hojjechiistan. Waan biraa barsiisurra hojii hojjechuu yoo barsiistan gaariidha. Isiniin jedha hawwi. Namoonni baay'een dheengadda baay'ee naan lolaa turanii hawwiin maaliif si wajjin hin nyaanne teebilii irratti maaf qubaa nyaatti jedhanii baay'ee dubbachaa turan jechuudha ijoolleen baay'een. Gaafa sana amma too nu wajjin nyaatte teebiliin qaqqabdaa me'aati? Hin qaqqabdu. Teebiliin guddaadha teebilii hin qaqqabdu waan dhugaa si haa dubbisu. Kanaaf sababii ati teebilii hin qaqqabnee fi qobaatti sii kennine. Inni kan biraa immoo daa'imni akka hawwii jechuudha. Daa'imni akka hawwii kamiyyuu qobaadhuma nyaatti jechuudha. Hawwi daa'imni akka keetii amma nama jabaa wajjin nyaatti amma daa'imni akka keetii. Hin nyaattu miti? Hin nyaattu daa'imni akka keetii umurii akka keetii qabdu nama jabaa wajjin hin nyaattu. Akka naannoo kee ijoollee wajjin nyaatti yookiin qobaa nyaatti. Goobazii Faatimee goobaziidha dhugaa. Egaa akkasii bunni sakaamaa jira. Koottaa buna hawwii dhugaa. Koottaa ambaashaa boonee nyaadhaa. Dheenkaa dhufanii buna. Buna nyaadhaa jedhu ree buna dhugaa jedhu malee. Ambaashaa nyaadhaa. Bakka. Itti seenaa qabuun itti naqadhaa. Ani si gargaare xiqqoo ishee.
Eh, yoo itti naquu wallaalte hoo? Kunoo haala kana fakkaatuuni bunni bu'aa jira. Kottaa buna dhugaa. Warri buna dhuguu jaallattanii warri shaayii dhuguu jaalattanillee filannoo keessan isiniif eegna. Hawwiin haala kana fakkaatuun buna fataa gootii ganamaan buusaa jirti. Kootateetii buna dhugaa. Viidiyoo kana immoo laayikii godhaa. Hawwiidhumaaf jecha laayikii godhaa viidiyicha isiniin jedha daawwattoota keenya. Kunoo waan ishee fakkaattu yeroo isheen namaa kennitu argaa. Argaa dhagaa yeroo isheen namaa kennitu ilaala. Viidiyoo ishee laayikiin gootu laayikii godhaa jajjabeessaa. Walumaan hojjetaa jirra waan ta'eef laayikii godhaatii jajjabeessaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Kabajamuuf jaalatamoo qursiillee nyaatatuma jirraa kottaa walumaan haa nyaannu.